الرادياتو الحمد لله. كم تناقب دايما جرتا نجيها بيان كمان أكم جرتاتي فأي ولا والله الحمد لله قالت ربي. إيه أنت كان سيف مو بربادي وأنت كذاك. أيه إيه ورا كان هذا شو أمم شوف رافع ورا وتجو نباس ورا جروب بيدامبو ديمو بيته ورا ندرو جروجر ورا ميتو درو باني أميتو كم وقان درت أفاني جرنيجو تكو سانيس ورا كان ساني دمتي في جرتي تكو بوتا يكداجان ورا كان أرجمتي في جرتي وقت ساني تبرر نيجو جرن سبب أنا في دنديسة ترو في دنديسة سبب مالي تيجي فدتي. أوكي ورقان إيجاد أمتي في فلايتين باتي في إيجاد دجانيني إيه قد جانين. أوكي تونيغا كان بيكو دام ركز هذا يرو تكا أيه. yoo gartee waraqaan isaanii kadhumatu taate waraqaan yeroo hedduu keessaafu guruppiidhaan Kanada irra godhan kuni hedduu صح. dhibuu hin qabu. Namni gartee ni deema. Ammaasis yoo gartee eejensiin waraqaa san gaggeessu takkaa'u warri immigireeshinaa yeroodhaaf viizaa yoo hin qabaanne taate san qofaaf dhaabuu ni صح danda'an. Viizaa qofaaf. صح Malee waa hundaa gartee waan ifii ta'eetiif hafaltuuf jecha waa takka illee si dura hin dhaabbatan isaan. Namnummaan sii godhe information agartee jala deemee guutee akkasitti waan barbaachisu hafallaan Kanadaan dafteeti gartee nama maaliif nama hedduu barbaadan nama gartee hojii hojjetu. إيه 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 Yaa صح yaa. صح. إيه أما سني أما دي سفمي جرا تكو نما ولتي فراتا كجرا تريا سنديسنيتي أما سارت إيجالمي جبوتي جرا إيجت نيجاني تجراني بيته Okay. سنلي nama lama bicara bite amma ni kota kudha lama achu fiteetiin jira achu ammas warra barnoota qabu malee warra kaan xiqqoo dhiibbaa waan nurra fiduufu xiqqoo achittis yeroo isaa waan deemtuufu xiqqoo asitti haa baratu jaanii beekte achiisnoo siman jechuu ammoo warra kota kudha lama fi digaasaa tokkoo fi ana jechuu deemuudhaaf deemna achitti jechuu iftanneeti isinifneeti Jibuutii irraa eeggattanii jaaniiti jechuu nuuf himanii jiran hangi tokko nama 15 akkana deemanii jiran ammas gurubbii Ugandaatii fi tan Jibuutii sun walitti dhaadha hangi Jibuutii kutanii jiranii amma Ugandaa immoo hafee jira gurubbiin tokkuma jechuudha waraqaan amma bokkuma takka dhumteef. Oh, okay. Dursoo gartee bikki lachuutu gartee garaagara haa taatu malee piroogiraamni kuni haaluma tokkotti gaggeeffama. Beektee? Yaa. So saniifuu xiqqoo gartee obsaatuma eegaa rakkoon dila san piroogiraama irratti hin jirtu. Ammaasis karaa gartee mootummaatiin nama kana waan fiduu barbaadaniif jecha daddafaniituma isin fidan isaan wanni yeroo hedduu gartee isin qabaniif akka isin tursiisaniif yoo jiraatte sababa viizaa qofa. Viizaa gartee nama hanqatananiif hin najaanii waan murteessaniif jecha viizaan gartee akka banamu isin eegumaa fi xiqqoo nama tursiisan malee gartee hammeenyaa fi miti. Okay, badiin takka illee. Nama beenaagiin. Okay. Kanuma akkasitti beenuu akkamii beektaa? Warra achirraa jechuudha. Si piroosesii ta'e jechuudha. Warra saniitu jajjaraan jechuudha. Waraqaa siin erginii jaan hangi takka si beektee. Agiin dubbii gitanyaadhaan atis irra hin deemne takka xiqqoo bakka waan biisii sammuu keessi godhuuf waan takka waan amilee nagaju jiru takka waan taani gisi dhageessee xiqqoo waan addaa isa keessa dhufuuf saniifuu amma isaan si dawalanii gitanyaarraa dhageessu iddoo waan isaan isa booda jaan xiqqoo siif himuudhaafis isaan sitti haasawan informationa kan qaban jechuudha dhagoo dhabuu qabdaa jechuu fedheeti. Informationni yeroo hedduu namni gartee jarjaraan illee yoo naqe hordofii barbaada. Jala deemanii gartee hordofii barbaada. Karuma Kanadaatiinuu eessarra akka jiru amma fakkeenyaaf warri gartee ispoonsara kana isinii godhe
jarri kun dhufee jira. Jarri kunoo keessiin isaanii maalirra jirti takkaa'uu gartee staatas cheekii jaanii san godhuus ni danda'an. Gama kaaniin ammoo warra ejensiitillee itti bilbilanii gaafachuu ni danda'an. Maaliif jarreen lameen kun bikka adda addaatirraa illee haa dhufanii garuu immoo maaliif adda bahanii jettee hoo gaafatu taate warri ejensiidhaa gartee siif deebisaa information siif kan laalanii jechuudha. Ani gartee sababa isaan irratti hafuu danda'aniif siif hafuu danda'an ana masla ani gartee isaan warra gartee naa godhe kanatti bilbileetitiin mee ejensii kana gaafadhaadhaan jaan ejensii waraqaa isinii gaggeessaa jiru kana maaliif nuufi jara kana adda baasanii kaa yeroo hedduu deebiin waan murteessuu waan gabaadhaati. Okay. Amma gurubbii warra kutesan malee warra gurubbii waan takka taateef warra islaamaa warra kutee jiru kana jechuun isaan hundinuu islaamaan warra isaanii ta'anii hojjummaa nuti. Akkasiyaa dhuga. Ammoo isin gartee saniifuu sababa isaan sababa nama isaanitti hafanis illaan gamma beekuu hin dandeenye jechuudha. Maal jennaan isaanis maal jenni beektaa? Xiqqoo bakka waraqaa namaas sammalee ergamtee fi jirti guyyuma bararanii eegalu jiranii jaanii beekte. No. Kana dawwala hin gaafanne ture. No, akkasii miti. Amma booda gartee warri isinii godhe ejensii san gaafachuu qaban. Ejensiin gartee maalii fi isinii fi warri biraa adda baanii kaa. Sababa isaan lameen addaan hambistanii maalidha? Addaan hambisanii san gaafachuudha qaban bilbilaan. Yaadni waan takka ta'eef waan takka namni gisee yaada waan takka irratti toltee namni sun maaliif fi addaan yaada san hambisuu danda'e. Yaadni waan tokko ta'eef jechuudha. Gargara bisuu qaban maaliif yaadni takka tokkuma takkatti waan marii qabatamaa qabu jechuudha. Wanni hundinuu tokkuma takkaa dhumuu qabdi jechuudha. Akkas. dubbannu. Tole hayyee ramme namatti aanuun gaafii gaafadhaa. Gaafii qabanii. Okay. Hayyee. Waan jirra alhamdulillah galata isaa. Maashaallah jirra. Dhiyaaddu hayyee. Baabii tokko ittisa warra Kanaadaa kana kaawwanni qabna USA qabna Ameerikaa qabna. Kanada qabda moo Ameerikaa qabda? Ameerikaa. Ameerikaadha hayyee. Waa'ee kennaa kana immoo samoonni kana dubbataan jiranii sirriitti uumaan dhageenye. Mee waan beektu jiraatti irraa ifa nu godhame qalam sadii. Nama birallee taa'ee nu eegaa jira. Piroosaa kam eeggachuu jirta? 5 groupii. 5 groupiidha. Okay. 5 groupii irraa wanni haareen hin jirtu yoo ta'an. Saniifuu tanaafi gartee irraa dubbachaa hin jirre. Tan gartee warra immoo approve ta'ee eeggachuu jiru. Oduun isaanii September 3 keessa oduun haareen ni jiraatti jenneeti abdachaa jirra. Ilaan gartee September 3 torbaan dhufu kana eeguu qabna. Sana akkasitti gartee quba qabaadha. Inshallah. Baay'ee. Obboleeyyan keenya gaaduu dhaggeeffachaatuma harka keessa. Sheer godhaa taaptaaf godhaatii sheer godhaa nu dhaggeeffachaatuma. Simalee jirta? Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam Jamaal nagaa? Nagayaami? Alhamdulillah nagaa ni dhagahama sagaleenti? Ni dhagahama. Okay, anillee gaafii qaba. Baay'ee. Gaafiin kiyyaa waa'ee Kanaadaa irratti. Kanaadaa ani namaan beeku tokko ijoollee maafiraati. Jaarsi Ameerikaas kana dura galfatee ture beektaa? Waraqata walirratti deebi'anii turreen jaarsii buluu qabaa waraqata Ameerikaa ergatanii osoo akkasitti eeguu jiranii jidduun akka argitu kana ta'e ka Ameerikaa. Sanuma irratti immoo Kanaadaas kana dura galfatee ture abbaan manaa mucayyoo jechuun osoo keeziin isaanii walirratti hin deebiin. Kanaaf amma gaafa Kanaadaan asii keeziin isaa as deebiteetiin baasiin asii bilbiltee fi deemee interviillee godhee. Intervii godhee gaafa geessee booda immoo akkam jaartii qabaa ilmoo qabaa jedhee hime inni jalqaba ilmaan malee kophaa isaa galfate.
akkasitti hayya jedhanii haguma intervii godhee kongiraa jedhanii waan mara geessan booda jaartiillee ilmoollee akka qabu himee biraa gale. Sana booda imeel godhanii fi faayila jaartiis faayila ilmoos gaafatanii waan mara akkasitti ergee fi hagamta akka wanti kun jechuun jarri kun wajjii deemuu danda'an immoo jaarsi kun kophatti deemamoo kanarratti yaada qabdoo jiraatee naa ibsuu dandeessaa? Dhugatti yeroo hedduu hoggaa ati piroosesa eegaltee ilmaanis niin qabeettee itti himtu faranjiin bikkuma takkatti waliin si fiduu fedhan jaarsaa fi ijoollee addan baasan yoo piroosesni kee duratti sii dhume malee yoo dura sii dhume carraa siini kannan ati deemtee isaan si booda haa dhufa immoo isaan eedeeti deemuu barbaaddaa siin jedhan yeroo hedduu maaliif isaan faamilii adda baasuu waan hin feeneef jecha ammaasis namni hogguu adda bahee rakkoo waan ta'uuf carraa akkanaa kana gartee daddafaniiti nama waliin oofan. Saniifuu ammaan tana isaanis walumaanii gartee piroosesa yeroo bareedduu waan itti himeef jecha ammaan tana isaan waluma faana gartee fixanii fi akkasitti bikka takkatti waliin oofan jechuudha. Akkasitti isa wanti abbaa manaa sana wanti duubatti deebisee keejii isaa xiqqoo akkasii biyya kanatti ni jira beektaa kaayeroodha mukni maal jedhanii isaa ji'a waggaa takka waggaa lammaffaa keejiin isaa duubatti deebi'uu malaa fa'aa beektaa. Ayyee. Waan kana ni godhan immoo keejiin isaa bakkuma jirurraa itti fufa. Yeroo hedduu bikkuma jirurraa itti fufa keejiin isaa. Maaliif inni gartee abbaa keeziidhaa tahee jaartiidhaa fi ilmaan ammoo nama isaa hojii deemu jechuudha. Waan gartee addaa ka godhamuuf takka illee nu hin jiru. Akkasi. Inshaallah keerri galatoom Jamaal wallahi yaada bareedaa waan bareedaa uummata keenyaa dabarsuu jirta. Jajjabaatu qabda beektaa jajjabaadhu. Tole. Galatoom. Inshaallah rabbi keerri haa godhu. Yaada biraallee yoo siyaasaa qabaadhe yaada biraallee ni danda'a? Ni dandeessa dhiyeeffadhu. Okay dubbima amma deemamaa hurtan irratti waa'ee Tiraampii kana irratti xiqqoo yaada kennatu barbaade. Tole. Agarte kuna komentii irratti namoonni baay'eenis Tiraampii du'ee jira akka uummata keenyaa fi hireen biraa wayii banamuu isaanii namni du'aa itti godhaa illee ni jira beektaa? Dhugaa. Haga sanimee waan kanarratti Tiraamp jechuun yoo guyyaan isaa geette namuu deemuun hin oolu. Dhugaa. Tiraamp dhugamaan yookiin waraqata wanti kanarratti Tiraamp du'e uummata keenyaaf jechuun baqataaf mee maaltu jijjiiramuu danda'ame uummata kana haga dandeettee waa jedhiin mee Jamaal si eegu jiran beektaa? Tole tana irraa dubbanna xiqqoo booda irraa dubbanna. Hayyee galatoom. Okay. Maamee jirta? Jira James, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam James jirtanii nagaa baga jiraatte? Nagaa jiraadhe kuno atis walumaanuu baga jiraanne. Semalee dhugaa gaafni ishee hedduun of alfazeefte nuyi galatame semalee gaafii kana gaafachuu keetifi waan barnoota namaaf ta'u. James ani gaafii sadiin qabaa yoo si dheeressas dhiifama. Umaara kun qabu. Hayyee gaafin tiyya tokkoffaan onni akka gartee dhuunfaa kiyyatti si gaafachuu barbaadu uummata keenya kan Oromoo Somaalilaandi keessa jiruuf sagalee akka nuuf taatu barbaada. Manni Oromoo bal'aan Somaalilaandi keessa jiru akka hawaasatti itti bahamee hawaasni biyyattii guutuun uummata Oromoo kana tumaa jira. Waan kana jala buutee akka miidiyaa keetiin hawaasa keenya bal'aa biraanis geessu uummanni addunyaalleen akka argu maaliif namni namummaan kabajamuu qaba. Dhugaa. Ati achi jirtaa amma? Kana allakki achiin jiru onlaayinuma irratti hordofuuf jira. Okay. Tole. Wanni kun booda karaa biratti deema gaafa namni kee miidhamu Sumaaleen biyya teenya keessa baddaa gammoojjii keessa jirti. Wanni kun yoo babal'ate rakkina guddaa fiduu danda'a. Dhugaa. Waan kana akka nuuf gabaabtu fedha.
Gaafin kiyya kalammaffaan harma biyya teenyatti hirkataa yeroo ammaa biyyi teenya hidha abbayaa eebbisiisuudhaaf yookaan diggisirra jirti yookaan guyyaa gartee sila eebbi kun ga'utti dhiyaachaa qophaa'aa waan jirtuuf Masriin tun sodaachisuu feeti humna waraanaa fa'aa agarsiisa adda addaa gootee biyya teenya tana doorsisni ishee kun ammoo waan kana waan duubatti deebisu ni qaba. Waan mootummaa biyya teenyaa sodaachisoo ni qabaayee waan joonsi gaafachuu fedha. Okay, tole. Gaaffii bareedduu dhiyeessite. Gaafin sadaffaan sanallee boodarra yoo itti deebite nama biyya Saudi Arabiyaa keessan jira. UN'n addunyaarra biyya mara erti biyya Saudi tana dura yoo ni yaadattate yeroo xiqqoo dura banamtee deebitee cufamte. Hanga banamte sanitti immoo namoota keenya kana waan simatte natti hin fakkaatu. Okay. Akka waan namootuma araba qofaaf dhaabbatteetti wanni sun tahaa ture. Rakkinni biyya Saudii tuni gartee UN keessallee akka nama addaan filuun jiruuti. Wanni kun hangamta akka gartee UN keessatti dhuguma wanni akkanaa ni jirti kajee si gaafachuu fedha. UN keessatti hogguu jettu gaa adda baasii UN keessatti fuula adda addaa namoonni ilaalan jechuudha immoo baqattoota. Eeyyee. Baqattoota. Baqattoota filuu waan ta'a miti. Okay, mee boodarraa haa eegallu dhugatti UN keessaas akkuma gartee bikkii hedduun biraa gartee yeroo hedduu hogguu waa hojjetan poolitikaa hojii deemtu. Akkasitti hojjechuun waanuma jiraati. Kuni gartee waan haaraa miti. Fakkeenyaaf amma yeruma ammaan tana yoo ilaaltan baqattoonni biyya Suudaan yeroo ammaan tana lola gartee biyya Suudaan keessatti deemaa jiru kana wajjin wal qabatee biyyoonni adda addaa baqattoota Suudaaniif carraa addaa hannaati jiran. Kana keessaa amma biitii Kanadaadhaatis akkasitti gartee baqattoota Suudaan jaanii maqaa dhawaniiti jara kana simachaa jiran. Awustiraaliyaanis waan akkasii Kanadaa wajjin wal fakkaatu kana godhaa jirti. Wanni kuni poolitikaa biyya Suudaan keessa jirtuu fi biyyoottan Kanadaatii fi Awustiraaliyaadhaatis isaanii wajjin gartee akka warra hariiroo qabu. Hariiroon isaanii tuni tan karaa UN'tiin dhufte qofa odoo hin taane tan karaa gartee biyyoottan gartee Kanadaatii fi Awustiraaliyaadhaa dhiibbaa ejensiileen adda addaa lafarratti hojjechaa jiraniif takkaa'u dhiibbaa gartee ejensiin kuni baqattoota Suudaan kana Kanadaa fiduu qabdan. Awustiraaliyaa fiduu qabdan jaaniini mootummaalee gartee itti gaafataniini hojjechaa jiran. Kana keessa poolitikaan ni jirti? Poolitikaan ni jirti. Biyya Suudaan, biyya Saudi Arabiyaa haa taatu biyyoottan biraatti keessa gartee UN'n fuula ni ilaalti yeroo takka ni ilaalti. Oduma gartee namni rakkoo qabu sabni gartee biyyoottan adda addaa irraa dhufan odoo jiraniiti warra gartee poolitikaa isaaniitii hojii walitti deemu filatan. Kuni gartee waan dhoo isaatii miti. Nama hunda gartee ija walqixaatiin ni ilaalanii gaaffii jettutti immoo tuni hedduu rakkisaadha. Maaliif biyyuma Ugandaatii fi Keeniyaa kana keessattuu gartee warra biyyoottan biraa dur gartee ni beekna uummata Soomaaliidhaa hedduu fuudhan. Hedduu dabarsan karaa biyyoottan Faranjiidhaa keessa jechuudha. Kana keessa warreen isaan ammoo barbaadan takkaa'u gartee isaan karaa poolitikaatiin gartee dhaabbanni jala deemee hojjetuuf jiraannaan jara san daddafaniiti fidan. Akkuma gartee ammaan tana dhaabbatoonni gurguddaan Ameerikaa keessa jiru kan warra refuujiidhaatii fi akkasumas garee assaayilamaa adda addaa gartee mootummaa Ameerikaa tana kaasisaa jiru kanarratti ejensiidha barbaachisa. Yeroo hedduu ejensii gurguddaatu boodarra jira. Isaantu UN tana gartee akkaataa isaan guruppii adda addaa itti filan gargaaree takkaa'u dhiibbaatti godhee UN karaa saniin hojjettii jechuudha. Si galeemi? Okay. Akkasi. Tan gartee waa'ee girdi takkaa'u hidhaa Abbaayyaa gubbaa irratti mootummaan Ijiptii
waan feete jechuu ni dandeessi. Ammaan tana Itoophiyaan waan san hidha Abbayyaa kana gartee duruu fixxee guyyaa muraasa booda eebbisuudhaaf deeman. Kanarratti Ijjibti qofaa miti. Inumaatu warreen gartee Ijjibti cinaa hin dhaabbanne warri dur gartee Ijjibtii miti akka gartee neutral ta'anii bikka takkallee hin dhaabbanne biyyoota gartee akka Ugaandaa faan akkasumas Keeniyaanis amma Itoophiyaa hojii dhaabbachuuf jirti fakkaatan. Maaliif Itoophiyaan bishaan kana hiitee irraa fayyadamuudhaaf mirga ni qabdii gaaffii jettu san irratti jarreen kun hundinuu ni qabdii warra juurraa. Gama haaniin Ijjibti Itoophiyaa gartee karaa lolaatiin dubbii tana ni fixxiyyaanii gartee yoo kan irraa haasoon taate Ijjibti yeroo ammaan tana lola godhuudhaafis fadhinnaa hin qabdu. Garuu immoo afaaniin waan takka numa jetti. Akkasumas Itoophiyaalleen akka gartee guyyaa dheengaddaa ibsa adda addaa gama gartee ministeera informeeshinaatiin dubbatanitti Itoophiyaanis nuti ammaan tana namni tokkollee nu mo'uu hin danda'u waraana fedhe firraa ni dhorkina kana jechaati jiran. Kun egaa afaanoo poolitikaadhaati. Ammoo yeroo ammaan tanaatti wanni Ijjibti barbaachisu wanni Ijjibti godhuun barbaachisu gartee akkuma eenyu Ugaandaa pirezidantiin Ugaandaadha eenyu maqaan isaa Museveniin yeroo muraasa dura hogguu gartee Ijjibti dhaqe. Yeroo Ijjibti dhaqe CC fuuldura dhaabbatee je'een gabaabinatti poolisii Itoophiyaan dubbachaa jirtu takkaa'u fedhinnaa Itoophiyaan dubbachaa jirtu isa duratti dhaabbatee deebii kenneef. Maal je'een takka je'een nuti waan isin propozaala gartee isin dhiyeessitan kana hin deeggarruu je'an gabaabinatti. Wanni nuti deeggarru Itoophiyaanis bishaan kana akka irraa fayyadamuu dandeessutti akka gartee irraa oomishuu takkaa'u gartee qonnaaf itti fayyadamuu dandeessutti akka kurreentii irraa oomishuu dandeessutti akkasumas maasis waliigalteen bishaan kanaa fi isin gootan waliigaltee gaafa gartee British colonization keessatti waan godhameef jecha waliigalteen tuni waliigaltee turtiidha. Waliigaltee haariyaatu barbaachisaa yaada jiru jaarsisan CC dura dhaabbatee deebii kenneefii jira. Wanni san inumaatu gartee miidiyaaleen adda addaa akka irraa haasawaa turanitti yeroo nani arku akka gartee Museveniin gara Itoophiyaatiin ergamee achi dhaqee waan Itoophiyaan barbaadu dubbatetti namni hedduun irraa fudhatee jira. Saniifuu gartee Itoophiyaanis ilaamaan tanaa wanni jechaa jirtu maal? Bishaan kana irraa faayida'uu qabna. Akkasumas sanitti kurreentiis gartee warreen ollaa keenyaatis kurreentii ni barbaadanii. Kurreentii gartee asirraa oomishnu kana ifii teenyaafis itti fayyadamne isaaniifis gartee dhiheessinaa jechaa jirti. Akkasumas bishaan kana qonnaafis itti fayyadamuu qabnaa jettee dubbattee jirti. Kuni gartee waan rakkoo qabuu miti. Ammaasis waliigalteen gaafa dur gartee mootummoonni Ingilizii fi Ijjibti dhiibbaa Itoophiyaa irra godhaniin lafa kaayan san arraan tanaas hojiirra ooltee hojjetamuu qabdii ja'anii gartee yoo hayaadan taate nama gartee yeroodhaa wajjin jijjiirama hin uuminii ja'aniiti gartee warri Itoophiyaatis dubbachaa jira akkasumas warreen ollaatis Itoophiyaa gargaaruudhaaf irra deebi'anii dubbachaa jiran. Kana keessa Ijjibti immoo karaa pooletikaatiin biyyootan gartee akka Suudaanii fi akkasumas Eertiraa fi kana gama siidhaa godhattee Itoophiyaa irratti gartee dhiibbaa godhuudhaaf ni tattaafatti. Garuu jijjiirama ni fida. Uummata akkallee jijjiirama fidu. Bishaan kun ijaaramee jira. Hidhaan kun ijaaramee jira. Itoophiyaan akka barbaaddutti irraa fayyadamuudhaaf qophii hunda xumurtee jirti. Kuni fuuluma dura tarkaanfatama. Amma booda gartee akkamitti ammarraa eegallee fuuldura keenya takkaa'u gartee waliigaltee addaatiin nuti irraa fayyadamne isinis irraa fayyadamnaa yaada juusan Ijjibti yaada kana fudhattee Itoophiyaa jigatteessee haasoo qabdi. Akkasumas sanitti warreen biraatillee kan gartee akka Saudi Arabiyaa faadhaas yoo manguddummaadhaaf hayaammatu taate maaliif Saudi Arabiyaadhaa fi Ijjibti hariiroo addaa waan qabaniif jecha isaanillee gartee yoo manguddummaadhaaf hayaammatu taate karaa biyyoottan lachuutu irraa fayyadamni takkaa'u gartee mutual agreement kan jaaniin san irratti waliigaluu qabanii jechuudha.
haalata sanitti gartee laaluun gaariidha. Wanni guddaa bara information akan laal guddaa nu kan gurri jiru ni beektaa. Warra laal faayidaan qabne jiru warra bakka social media kanarratti malaa jaanii bakka waan hin taane oduu bakka waan hin taane deesee bakka social media kanarra faffacaasu. Warra sanii dhugaa seetee waan tan akka qabatama taate bakka dhugaa taate addaan baafachuuf fedhee fi namni akkasitti guddaa si gaggaafa. Dubbii takka qabatamaa taate malee qabatama taate malee beeytee deemuuniin faayidaa akkasiif hin qabu. Saniif akkasitti dubbii qabatamaa dhugaadhaa nama firii lama ijoo jechuun hanga xiqqaa dubbatam takka malee ijoollee waan faayidaa hin qabne sooshaal miidiyaa irratti akkanatti waan xiqqaa dhageessiif gabaasu jirti. Namni hin gasanii dhugaa faasa'u jira. Wanni kun wanni gartee wanni bishaan kanaa kun waan gaariidha. Namni gartee nama hedduudhaatu jira kan gartee bishaan kun Itoophiyaadhaaf gartee faayidaan qabu takka gartee Itoophiyaan waan kana hidhachuullee qabdu jee gartee guututti irraa dubbachuun barbaanne takka immoo irraa ni jira. Maaliif gartee namni biyya hogguu jettu gartee wanni gurguddoon takka waan biyyaati. Kana keessa gartee sabaa fi kutaa fi jinniin hin jirtu. Wanni gartee hidhaan akka Abbayyaa tuni hidhaa biyyaati malee hidhaa gartee dhuunfaa wanti gartee ati irraa dubbachuudhaaf bira dabartu takka illee hin jirtu. Biyyatee hogguu taate guututti biyyatee waan isiin qabdu wajjin jaalachuu qabda. Akkasumas hammeenyi gartee kana keessatti biitti addaa biyyateetti irra yaaddu yoo jiraatellee atilleen akka nama dhuunfaatti waan san balaaleffachuu danda'uu qabda. Saniifuu abbaan fedhe biyyaa bulchu ammoo hidhaan Abbayyaadhaa gartee boruus numa jira. Yoo gartee mootummaan tun jijjiiramtes numa jira. Saniifuu gartee kanarratti namni gartee information gahaa qabaachuu qaba. Irraayis gartee if barsiisuu danda'uun hedduu waan gaarii. Akkasii keewwan deebitee qottee deebiteensaa qottee deebite. Silki biizii na godha silki keessaa na baase. Gaafii tokko warroota. Oggota kana eegi keewwan. Night manager jirta? Jira. Assalamu alaikum. Akkam nagaa jirtani? Wa alaikum salaam. Jirra kun akkam jirta? Allah barakaatu. Nagee wallahi itti fufuu gaafii xiyya. Itti fufi. Ani gaafuma baqataa waliin wal qabatuun gaafachuu barbaade. Tole. Gaafiin tiyya Oktoobarii kana keessa Oktoobarii takkatti baqataan Ameerikaa seenuu ni hayyamamaa waan jaamu takka jira beektaa. Toora nama 40 kana akka seenu ni hayyamamaa ni banamaa waan jaamu takka deemaa jira beektaa. Kanallee akka nuuf mirkaneessitu barbaadeeti. Gaafiin lammataa tamiin ani qabu welcome croopsii kana under review jalaan jira beektaa. Isa kanaas kanaaf godhe abbuma kiyya abbaa kiyya jechuudha. Akka jaa kanatti Oktoobarii kanarratti yoo baqataa kana baname yoo welcome croopsii kun banamu ta'e waliin wanni kiyya kun itti fufamu yoo qobatti waan kanaanii jala deemachuu ni danda'a akka abbaan kiyya qobatti waan kana akkanaaf eegalan gochuu kan danda'u ni jira ameenatti. Okay. Gaafii kiyya sii galee. Maa wajjin anis gidduudhaan seenaa walitti laage. Tan gruppii 5 fi taabbaa keetti tan waliin laayite dabaasime. Adda dhiifama. Jarjaraani beektaa akkasii dhiifama addaan si ibsa. Welcome croopsii kana under review jalaan jira yeroo ammaan tanaa. Under review waiting jalaan jira. Yeroo san mandeeta waan hin qabneef jecha sababa sanitti narraa ture. Achi jalaanaa jiru dhaabbatte. Keesii kiyya kana qobatti abbaan kiyya akka qobatti keesiin xiyyeetu naaf eegalamtu akkanaaf banamtu godhuu ni danda'a qobatti. Akka amma fakkeenyaaf paasittoo faamilii paasittoo sanfaatti qobaa jala deemmatee abbaan kiyya ilma kiyyaa jee isa kanaaf bansiisuu ni danda'a. Inni lammataa immoo Oktoobarii takka ni eegalaa jaanii beektaa. Rifuujiin USA kun Oktoobarii keessa. Oktoobarii takka eegalu group 5 jedhamu. Oktoobarii moo Diseembasa? Oktoobarii kana rifuujiin guutumatti Ameerikaa ni eegalaa jaan. Isa kana toora nama 40,000tu akka amatatti toora nama 40,000
akka biyyattuu seenuu godhamaa jiranii achi keessatti andarrii fi weetingii jala jiru keessiin xiyya welkaam kiroopsii kun san keessa seenuu dandeeyaa nama 40 kana keessa seenuu dandeeyaa. Okay. Gaaffii gaarii gaafattee xiqqoo gartee nu duraa wal dhoofsisu jirta malee. Yeroo dheeraa beektaa karaa bikka adda addaatiin sitti barreessuun ture amma sanumaaf inti koo jira. Okay. Duru dursoo tan waa'ee Oktoobara takkaffaa nama 40,000 jettu kanarraa uummata kallee quban qabanii bikka ati irraa dhageessee sin beeku. Saniifuu kanarratti gartee irraa dubbachuun na dhiba. Sanachuma dhiibna. Tan gartee group 5dha abbaan kee si godhee group 5in sponsora gartee groupii wajjin godhame waan ta'eef jecha group 5in kun ammaasis sponsora privateedha. Saniifuu abbaan kee dhuunfatti gartee kana waa takkallee jijjiiruu hin danda'u. Akkuma gartee isaan hojii isaanii gaafa eegalan san atis gartee eeggattee piroosesa kana gartee akka inni si hordofu odoo hin taane isaanummaan gartee warri piroosesni kun bira jiru siif hojjetan eeguutu sirra jira jechuudha gabaabinatti. Maaliif piroosesni kun kan abbaan kee si godhe ta'ullee akka gartee reefugii US raappii sanii miti. Reefugii gartee US raappiidhaa yoo kataatu taate takkaa gartee I-30dhaa fi piroosesoota adda addaa yoo taate abbaan kee jala deemuu ni danda'a. Kan ammoo jala deemuu hin danda'u uummata akkallee jijjiiruu hin danda'u. Saniifuu obsumaan eeggachuutu sirra jira jechuudha. Ayyee galatoon kabiraa gaaffii takka taboodaatan hin qabu. Ani dookumentii guutuun qabaa beektaa dookumentii rifuujii kana. Okay. Abbaan kiyya kun an urminti jallee 20 takka oli karaan itti abbaa kiyya bira ani deemuu danda'u yoo jiraate jeeti. Akkuma na gorsituuf akka gorsatti karaa biraati immoo. Haruma seera qabeessaan abbaa kiyya waan ta'eef jecha karaan itti ani abbaa kiyya bira dhaquu itti danda'u yoo jiraate jeeti. Karaan inni itti dhaquu dandeessu abbaan kee gartee ilma kiyya jee waraqaa sii godhuu danda'udha. Karaan gabaabatti godhuu dandeessu. Yeroo ammatti karaan kun banaa jechuudha. Yeroo ammatti karaan kun banaadha jechuudha. Kuni banaadha kuni banaadhaati. Atummaan gartee nama amati 20 takkaa gadi taate amati 20 takkaa gartee nama hin heerumin yoo taate abbaan kee waraqaa sii godhuu hin danda'a. Nama hin fuudhin jechuudha. 20 takkaa oli ani 20 takkaa oli. 20 takkaa olis taatu nama hin fuudhin taanaan ati abbaan kee waraqaa sii godhuu hin danda'a. Ayyee baay'ee galatoome. Hedduu galatoome. Jiraadhu ayyee. Tole. Baay'ee nageeti. Yoo jirta. Jala taa'ee dhageeffata. Jira Jamaal akkamisin? Jirra akkam jirtaati? Hundi keessanuu gaa warri nu daawwachaa jirtan harka keessaniin taaptaap godhaa sheer godhaa nu dhageeffachaa tuma. Gaaffii warri qabdanis gaaffii teessan barreessaa dabree yoo niin harki galtee gaaffii teessan gidduutti niin dubbadhaa. Akkasitti harka keessaniin taaptaap godhuun dhiisinaan isiniin jechuudhaafi maaliif algoritimiin kun akka gartee chaanaalli kun jajjabaatu waan gargaaruu qabdaniif jecha irraa gartee hin qusatina. Hayyee eeyyoo jiraadhu gaa sagaleen dhageeffamtii itti fufi gaaffii ta'e. Guutaa qaba kaane carraa uummata kanaaf hin kannaati akkasii bakka warasaniin gaafachuu qabaachuu. Isaan gaafachuu qabdee haa. Or namni sii godhe gaafachuu qabda. Okay. Maate. Namni sii godhe haa warri sii godhe san isaan gaafachuu qabaniin jee ejensii san. Akkasii haa. Abshir ayyee. Okay, tori hayyee. Ayyee thank you. Okay. Eeyyoon nukutte walloo jirta? Injira. Salaamu alaikum sin. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan? Nagayami? Nagaya. Nagaa wallah alhamdulillah. Nu baqataa Keeniyaati. Hayyee. Amata 13 jirnaa. Eenyu haasoo jira walloodha? Hayyee walloo, okay. Amata 13 jirnaa. Hayyee. Baqataa Keeniyaa keessa teennaa UN inni haga maandeetii nu kenne ganna 12.
Tole. Faamilii qabaa turne ofiisa Ayaas ka jedhan tokko ka Ameerikaa ture. Sun keessa keeziin keenya akka dansaa akka deemu jiru ofiisa sunillee cufamee Tiraampiin dhoowwe jedhanii akka inni ijoo tokko jira Ayaas jedhanii sunillee cufanii. Ammaan kana qarabee baada ganna guyyaa cufa miiseejii na erganii intarviinoo godhanii ristimantillee hin seenne haga maandeetii fuudhayyuu haamata 12 waan kana akkam deemu jira jechuu jira moo itti fuufa ka rufuujiin hin sodaanne waan Tiraamp baase dhageenya jennaan. Waan Tiraamp kana okay yaa. Wanni Tiraamp kuni mee kana boodaan irra dubbadha maaliif nama hedduu dhaga'uu qaba. Gaaffii natti gaafatte gartee gaaffii gaariidha. Obsituma na dhageeffadhu irra niin dubbadha irra deebi'eetiin dubbadha. Meeshaalee. Jirta? Ibsitu jirta ni dhageessa? Okay. All right. Potatoes. Okay, let's see. Jemmoon gaaffii tokko gaafadhu. Jemmoo gaaffii tokko gaafachuu danda'a? Okay, K1 too. Ana Yeah, ni dandeessa. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Marsi dhiyaadhu. Yeah, K1. Gaafadhu ayyee. gaafin kiyya warroota Ugaandarra jiru kana ka mandeeta foon maraa istiraatiirraa qabu kana waa'een isaanii hoo maalitti jira warroota jechuun ollaa keenya Ugaandaa Naayiroobii irraa qaba. Ijoolleen hiriyaa xiyyaa baay'een isii Ugaandaa jirti sababa kanaaf warroota kana Ugaandaa kanarratti cufamoo warroota gadhiisuuf jiramoo akkami waa'ee Ugaandaa kanarra yoo baay'ite yoo quba qabaatte. Processni US Rapida. US Rapin okay, me why US Rapid dubbanna guutumatti US Rapin kan Canada kan Egypt jirus Kenya ha jirus Uganda ha jiru hundinuu bikuma takka dhaabbatee jira yeroodhaaf. US Rapin wal fakkiidhaan deema ammaatis ajiyya tokkoon deema. Kan agartee kan gaggeessu State Departmentiin. Amma gartee warni gaa US Rapid tuni bikka lamatti adda baateeti Ameerikaa keessatti mana seeraa lamatti gaggeessaa jiran. Warri tokko karaa warra approve tahee jiru kan jedhanii toora gartee nama 12,000 irraa ilaa hanga gartee nama 20,000 kan isaan amma dura jarreen kuni approve ta'anii jiranii Ameerikaa dhufuudhaaf waan qophaa'anii jiraniif jecha dhufuu qabanii jedhanii dubbatan. Warra gartee yeroo Trump aangoon fudhatiin dura silaa flight isaaniitii fi akkasumas ni deemtan jedhanii ejensiileen itti himee akka isaan Ameerikaan dhufne Donald Trump karaa dhaabee jechuudha. Warreen kana guyyaa torban dabre kana keessa duraan guyyaa arbaa dabarte kana manni seeraa keezii lama kan gartee isaan irra murteessuu qabaniitu ture. Keezii tanarratti gaaffiidhaatu ka'ee ture. Gaaffiin sanis maali? Warra akkam kees by keezii laallee finnaa fi warra akkam odoo gartee keezii sanii laalle finnaa yaada ju'u lamaatu wal dhabee jira. Yaada lameen kana irra deddeebi'anii laaluudhaa fi warri koortiidhaa gaaffiitu itti dhiyaate gaaffii san gartee irra murteessuudhaaf guyyaa arbaadhaa silaa isaan qaaxiroo qabatanii turanii guyyaa arbaa kana irra murteessuu hin dandeenye qaaxiroo tana fuudhaniiti torbaan dhufuu Septeembar 3tti dabarsanii jiran. Kanaafuu hundi keessanuu warri gartee keeziin teessan approve taatee eeggachaa jirtan guyyaa arbaa dhufuu eeggachuutu sinirra jira. Waan koortiin ajaja baaftu jechuudha. Tan biraa immoo warra approve hin ta'in warra keeziin teessan odoo approve hin ta'in USCIS takkaa gartee US Rapid harka seentee jirtu. Warreen kun nama 100,000 warra caalu jechuudha. Akka isaan odeessaa jiranitti warri kun keeziin teessan takkaa'u keeziin gartee guutumaa guututti Septeembar 18 takkaa'u torbaan Septeembar 18 arrarraa torbaan 3 booda jechuudha. Mana seeraatti dhiyeeffamteeti mana seeratti irraa marii godhuudhaan deeman. Kanaas qalbiidhaan dhageeffachuu qabdan.
irraan isinii deebi'a warri keeziin teessan approve hin ta'in USRAPin September 18 qaxaroon mana seeraa jechuudha. Warri immoo keeziin teessan approve taatee jirtu qaxaroon September 3 kana gartee guututti gartee information kana isin kaalendara keessan irratti bakka itti yaadatanitti barreeffatanii gaafa September 3 maaltu galee oguu gartee koortiin irra marii gootee ibsa baafte booda akkasitti gartee jala deemtanii irraa barachuu ni dandeessan. Kaanis ammaasis September 18 jala deemtanii akkasitti irraa barachuu ni dandeessaniin isiniin jaa. Kana gartee ammaan tana dhageeffadhaa amma boodas gartee deebitanii hoggu dhibba gartee gaafii kanan gaafatina saniifuu qalbiidhaan amma dhageeffadhaati waan lameen kana bikka lameen adda baafadhaadhaan isiniin jaa. Irra hedduun isiidha informationa jiru kana jala deemuu danda'udha. Akkuma gartee reefuun tana obboleessa keenya tokko Oktoobar takka gartee waan haariyaatu dhufuu deema jee dubbate san fi takka gartee oduulee adda addaa tan deemaa jirtu waan information hin qabneef jecha ani waan akkasii san irratti gartee irratti dubbachuus hin danda'u takka immoo yaadatti dhiyeessuu illee hin danda'u. Sana keessatti quba qabaadhaadhaan isiniin jaa tana fakkaatti walloo deebiini. Hedduu galatu hedduu galatu. Yaa waan kun qabu tole Jaanish jirta? Hedduu sagalatu. Nan jira. Okay, gaaffii qabdaa Jaanish? Gaaffii ani qabu ani kanan jiraadhu Dubaay jiraadha. Ayyee. Dubaay irraatii gara Yurooppii akkamiin deemuu akka danda'amu information guutuu barbaadeen ture. Dubaay irraa hara Yurooppiidha. Information guutuu isa barbaadeen. Okay. Gaaffii gaariidha. Dubaay irraa hara Yurooppiidha. Dura dursoo Dubaay oguu jirtu gartee ulaagaa heera gartee takka akkaataan itti jirtu san murteessaadha. Yoo karaa immigiraantiitiin jiraattu taatee fi akkasuma san takka immoo karaa baqataatiin yoo jiraatte taate keeziin tuni murteessaadha. Hara Yurooppiidhaa deemuu barbaadde ati dura gartee nama immigiraantii ta'uu qabda. Nama gartee paasapoora keetii fi akkasuma san informationa guutuu qabu ta'uu qabda. Sanii achitti maasis piroosesa gartee biyyootan viizaa namaa kannaniitu jira. Takka immoo biyyootan viizaa siin kannine kan xayyaara tikeeta bitattee deemuu dandeessu. Biyyootan gartee akkaan amma dura irraa haasa'e san biyyootan akkasii saniin Yurooppii dhaquu ni dandeessa. Eega gartee tara takka Yurooppii dheeyite booda biyya feete keessa deemuu ni dandeessa. Amma namni cinaan biyya gartee akka Dubaay fi kanarraa ilaa gartee Tarkii fa'aa dhaqaniiti. Tarkii irraa miilaan deemanii takkaa'u gartee karaa makiinaatiin deemanii ilaa Giriik takkaa'u Giriis fa'aa dhaqanii achi booda akkasitti gartee Yurooppii keessa namni baqachaa jira. Kunis gartee tartiiba adda addaati. Ani immoo tartiiba kana gartee irra deemuu qabdaa siin jechuutu hin jiru. Namni hedduun gartee tooftaa adda addaatiin akkasitti karaa Yurooppiidhaa galaa jiran. San akkasitti gartee quba qabaadhu. Okay. Ibsa akkamiin baatee hoo isin akkeen tureemi? Ibsa si bee ifi baate? Wayya Jamal, assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Isin akkeetiin ture Shabakan bara? nanai taya shabakan na base. Oh, akkasii okay. Hayyee yaaddu hayyee. Gaafin qaba. Haa. Anamma kanin jiraadhu Itoophiyaa keessaan jiraadhaa garuu immoo akka baqattootatti URHCT kanan galmaa'uu fadhee tabiyyatamiitu irra dafee nama harkisa jechumaaf information isaa waan hin qabneef waan gaafadhu hedduun qabu kanumaaf sin gaafadha jee. Oh, okay. Tabiyyatamii gartee hedduu nama dhibaa. Guddoon siidaa gartee akkuma gaacarraadhaati. Namni hedduun biyya Ameerikaatii fi biyya Kanadaadhaa akkasuma san biyyootan akka gartee Norway fi Sweden fa'aa deemaa jiran.
biyya teenya keessaa yoo gartee naannoo Somaaleetti kan dhiyaatu taate takkaa gartee ani Somaaleedha jettee warra UN'tti wajjin illee gartee hojjettu yoo taate carraan akkasii san si qunnamuu ni danda'a. Sani ala immoo namni hedduun gartee biyyootan akka Keeniyaa fi kana fa'aa deemaniiti akkasitti biyya alaa kana deemaa jiranii kana gaa namni irra hedduun carruma gartee wanni murteessaan takka illee hin jirtu. Namni tokko kan karaa Ameerikaa deemu ni jira, kan karaa Suwiidin deemu ni jira, akkasumas karaa Kanadaas kan deemu ni jira. San gartee akkasii quba qabaadhu. Namma as keessa taa'ee guutuun deemu garuu immoo keenyaa dhaqeetiin taa'uu fedhe. Kanaaf gizeen galma maal faa nama barbaachisa keessa isaa naa ibsuu dandeessu maal faa nama barbaachisa jechuudha. Ogguu achi dheeyite moo? Ogguu achi dheeyite gaa wanni si barbaachisu dhugatti gartee rakkoon akka si qunnamtee jirtu biyyatti kana gaa keezii jaaniini keezii kana qabaachuu qabda. Akkasuma sanitti waan biyyarraa si baasee kana gaa guututti gartee himachuu danda'udha. Waan akkanaa kanaanii gartee akkasitti karaa UN'tiin asaayilama argatta. Akkas. Galat. Tole hayyee jiraadhu. Dureetti jirtaa? Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh segi ya. Waan Kanada irraa waas gaafadhu. An Kanada ma jira garuu ka. Akkasiimi hayyee gaafadhu. Micayyo ani abot anu takkatu keenya tana ture ganna amma gara ganna 13 eeyde bakka chaansii inni ta'uufi deemtu. Anillee hojiin qabu qoona dhukkubaa akkatti baasu dhabee achuma mataa na nyaatti beeyta. Amma micayyootiyatu iskuula fixuu deema amma juuniyas deemu kana iskuula fixuu ijoollee irratti isiin waan ani haboo isii ta'eef cidha ta'ee iskuula wayita fixan ta'ee keessummaa dhufuu danda'a warri Naayiroobii jiru. Warri Naayiroobii jiru keessummaa dhufuu ni danda'a dhugaatti. Haayee. Waraqaa gartee ati hojjechuu qabduutu jira. Waraqaa san iskuula bikka micayyoon ta'e qaraatuu fi yoon gartee akka giraajuweet gootuu fi kana walitti qabdee isiidhaas gartee affeerraadhaan akka isiin giraajuweeshina kanarratti dhiyaattu jettee isiidhaaf affeerraa erguu ni dandeessi. Baasaboora hin qabdu kaa isiin rufuujiidha. Baasaboora baafachuu qabdi biyyarraa. Biyya deebuu qabdi jechuun. Biyyarraa baafachuu qabdi. Biyyaan dhufti jechuun bakka biyya malee hin ta'u. Biyyaanis dhufuu ni dandeessi, Keeniyaanis dhufuu ni dandeessi. Sarrakkoon qabu. Baafattee ol deebitee. Baafattee akkasitti paasaboora qabaachuu qabdi dhufuudhaaf. Takka immoo paasaboora Keeniyaadhaatis baafachuu yoo dandeessi. Ka orjinaala ka warra Keenyaa fakkaachuuf namaan kennan jette hin baasan jette. Jechuun kan namni Keeniyaatti warri paasaboora baafachuu danda'us numa jira. Guddoon gartee hangam takka irra tattaafattaadha. Fi ammaas maallaqa gartee hangam takka baasuu dandeessaadha. Mallee numa kannan paasaboora giriin kaardis namumaaf kannan Keeniyaatti. Nima dhufuu dandeette jechuun paasaboora qabaannaan birrii guddoo baankitti naqanii ka jedhan dhugaa moo kijiba nama keessummummaa waamuuf. San programma biraati. San programma biraati. Kuni homaas hin gaafatan jechuu keessummummaa jetteeti yoo feete hin beektaatu wayyee. Keessummaan akkasii haa keessummaan maasii namni keessummaan dhufu yeroo dhufee taa'uu qaba achi booda ni deebi'a. Keessummaadhaaf dhuftee gartee asitti ni nafeettee rakkoo addaati. Kunis gartee piroosesa addaa barbaada. Haareetti gartee akka isin as jiraattu waraqaa godhuufiin. Nutu mala jechuusan. Akkasi. Yaa galatoome. Uma kanatu mataana dhukkubsee guyyaa mara sima jala taa'a. Ayyee. Asii bakka mucayyoon tiyyetti barattuu fi waraqaa maalii baafnee guyyaa isin giraajuweetii gootu mara akka isin agartutti itti ergina jechuun. Moo warra mootummaa ta'e erginaa miire? Akkasii.
Yee galatoom obboleessa kiyya. Tole tole ayyee jiraadha. Galatoom rabbi jazaa si yaaddeef inshallah. Aamin aamin aamin. Aamin aamin. Akkasii du'aa godhaa. Harka keessaniin gaa taap godhaa. Namni hogguu gaafii gaafate maaliif rakkattan isin? Anaa deebisu jiraame? Ani odoo rakkanne isin maaliif rakkattanoo? Uummata ajaa'ibaati. Isin ajaa'iba qabdan garuu. Anuu irra kannee deebii deebisu jiru ana isin gartee maaliif rakkattan? Namni laal waliif haa baadhannu haa gaafii gaafatanii. Ammaasis gartee biyya faranjii tana keessatti information akkana kana namni hedduun hin argatu. Namni keenya ammaas yeroo hedduu gartee waraqaan maaliif duraa baddi? Maaliif waraqaan isaanii cal jettee teessi? Maaliif rakkoo adda addaa keessa seenan? Nama gartee waa beeku odoon gaafanne oduu ganda keessaa gartee yaada namaatiin waa hunda gartee godhachuu tattaafatan. Yaadaan jechuudha. Namni hundinuu yaada siikannuu ni danda'a. Yaanni san ammoo namni san waan yaadatti siikannu kanarratti gartee beekamtii ni qabaayee takka gartee informationa gahaa ni qabaayee jettanii odoo hin gaafanne yaada adda addaa gartee fudhataniiti itti rakkattan. Yeroo hedduu piroosesni gartee yaada ganda keessaatiin gootan hudduu duubatti hafa. Takka waraqaan san tartiibaan siif hin hojjetamtu. Takka ammoo gartee godhattee bikka siin geessu. Kun ammaas waan hundatti beekaa waan ispoonsara qofa irratti haasawutti hin jiru waan hogguun asirratti waan akkana isin himu. Biyyuma faranjii tana keessatti illee waan takka hogguu hojjettan yaada ganda keessaatiin hojjechuu barbaaddan. Yaada gartee saayiba keessan irraa dhageessan abaluu waan akkanaa kana godhate abaluu gartee akkasii waan akkasii san godhe jettaniiti godhuu barbaaddan akkasiin ta'u. Waan gootan san nama gartee waan san beeku takkaa gartee nama waan akkasii san irratti hojjetu dheeyxanii gaafachuu danda'u qabdan. Gaafii gaafachuu hin sodaatina. Yoo gaafii gaafattan furmaata gurguddaa argattan. Furmaanni sanilleen kan waan isin barbaadan san bikkaan isin hin gahu ta'a. Okay? Yoo immoo gartee gaafii kan hin gaafanne taate warruma saayibboottan kee warruma ganda keessaa warruma biraa gartee yoo dhageessan taate isaan yoo gaafii gaafatan taate wanni isin godhuu barbaadan san bikkaan isin hin gahu. Tanaafi namni hedduun rakkoo adda addaa keessa seena. Okay? Rakkoo adda addaa keessa hin naqina. Tana gartee dhugaadhaan isiniin. Okay? Akkasitti gartee quba qabaadhaa. Saniifuu oguu gartee namni gaafii gaafate isinillee gartee obsaa fi anillee gartee obsee hin dhageeffadhaa isinis obsaa dhageeffadhaa kana keessa gartee irraas baruu ni dandeessanii namni biraatillee gartee akka irraa baru san irratti wal haa gargaarru. Okay? Okay, oduuleen irra isinii deebi'a. Rakkoon baqataadhaa hedduu makaa qabdi bar. Makaan isiidhaa takkaa gartee tartiibni gartee rakkoo baqataadhaa baqataan baqataa gartee biyyoottan addaa keessa jiru biyya faranjii keessa jirus baqatuma. Rakkoo isaanii tana odoo informationa gartee ittiin gaafii barbaachisu odoon gaafanne gaafii gartee cinaadhaa tana gaggaafatan namni irra hedduun. Gaafiin cinaadhaa deebii cinaa argatti. Saniin gartee waa takka illee hojjettee fuuldura tarkaanfachiisuu hin dandeessu. Gaafii yoo qabaatte gaafuma dhugaa san gaafadhu. Akkamittiin waan akkanaa kana godhachuu danda'a. Gaafii bareedduu. Hogguu gartee gaafii akkasii san dhiyeessite namni gartee beekumsa qabuun takkaa waan akkasii san irratti gartee muuxannoo qabu isin gargaaruu ni danda'a. Okay? Tana gartee quba qabaadhaa. Dura dursoo namni oduu Donald Trump tana guyyaa kana nama hedduu viidiyoo adda addaa natti ergaa ture. Donald Trump mee footoo isinii fidee isin garsiisuu isaa golfii taphachuu jiru. Yoon gartee san isinii godhe irra wayyaadha moo kam?
Donald Trump hin duune ni rakkoo hamtuu keessaas hin seenne nagee qaba. Tana gartee isinilleen qalbii teessaniin gartee nagee ta'a. Du'ee jira takkaa gartee rakkoo hamtuu keessa seenee jira tana kun hundinuu soba. Yeroo takka warruma gartee isa deeggaruutu waan akkanaa tana godha. Yeroo takka ammas warra isa jibbuutu waan akkanaa tana godha. Garuu immoo jaarsi hin duune nagee ani guyyaarraan tanaa golfii taphachaa jira. Akkuma reefun tan isin hime guyyaa har'aatirraa eegalee ilaa hanqa isniinatti nu bira gartee yeroo haalidayidha. Haalidee wiikendi jaaniini yeroo gartee namni hedduun amma guyyaa isniinaa namni hedduun hin dalagu. Oofisni mootummaadhaa hin dalagu guyyaa isniinaa. Kana keessa gartee baankiidhaa fi warri mana seeraatis jechuudha. Tanaafuu inninis guyyaa kana gartee hafuura baafachuudhaa fi golfii taphachuu jira. Malee jaarsi hin duune akka du'etti gartee ilaalinaa takkaa'u gartee hin dhukkubsanne nagee qaba. Olola gartee namni AI fi waan adda addaatiin tolchanii sooshaal miidiyaa irra gadhiisaa jiran kanaas hin amanina. Viidiyooleen tokko sagalee isaa haa qabaatu malee takkaa'u immoo akka gartee breaking newsiidhaa jaanii haa godhanii malee soba wanni isaanii. Okay, oduu takkataniin isiniimu oduu biyya Iiraan keessatti deemaa jirtu. Okay, biyya Iiraan keessatti eega lolli guyyaa 12 kan Israa'el hojii godhaa turan san eegalee booda eega lolli san dhaabbate booda Iiraan nama hedduu fannisaa jirti jedhaniiti odeessaa jiran. Inumaatu amata baranaa kana keessatti eega gartee Januwaarii irraa ilaa amma jidduutti yoo xiqqaatte warri lakkoofsi gartee warri UN'dhaa qabatamaan harkaa qaban akka juutti nama 840 takka Iiraan fannistee jirtii jedhan. Namoonni kun irra hedduun isaanii warra basaasummaa biyya adda addaatii wajjin qabamee jechuudha. Cinaan isaanii warra Ameerikaadhaaf hojjechaa ture, cinaan isaanii warra Israa'eliif hojjechaa ture. Cinaan isaanii shakkamtoota biyyoottan adda addaa diina keenya jettee Iiraan warra yaadduu isaanii hojii warra hojjechaa jiru jechuudha. Jarreen kun keessaafuu lola guyyaa 12 booda nama hedduu yoo xiqqaate nama 2,000 ol akka gartee mootummaan Iiraan tuni fannistee jirtu. Miidiyaaleen garaagaraa takkaa'u gartee warreen oduu information adda addaa baasan dubbachaati jiran. Akkuma gartee quba qabdan yeroo lolaa san booda kan isin himaa turetti ummata biyya Hindiidhaa, ummata biyya Afgaanistaan akkasuma sanitti ummata gartee naannoo adda addaatirraa dhufanii Iiraan keessa hojjetan kan mootummaan Iiraan qaqqabde yeroo lolaa san booda isaanii akka lolaatti mootummaa Iiraan tana diiguudhaaf hojjechuu jiru diroonnan adda addaatiin bikka adda addaa gartee taargee godhanii isaanii dha'uudhaaf qophii addaa godhaa jiran. Warri Iiraan kun irra daddaqabanii qaqqabaati turan. Jarreen san irra hedduun isaanii warra fannifamu jedhaniiti ibsanii jiran. Akkasuma sanitti yeroo ammaan tana mootummaan warri gartee dhaabbanni UN'dhaa takka immoo UN Human Rights'n akka jirutti Iiraan waan kana gartee dhaabuu qabdi takka immoo amatatti gartee nama hanqam akka ajjeesuu qaban murteessanii ifaan gartee addunyaa beeksisuu qabanii jedhaniiti dubbachaa jiranii. Kuni gartee inumaatu mootummaan Iiraanis warra UN'dhaa kana yeroo ummanni nagayaadhum biyya Falastiin keessatti akkana dhumaa jiru kanarraa hin dubbattanii. Yeroo ummanni biyya Suudaan keessa dhumaa jiru, yeroo ummanni biyyoottan Afrikaa tana keessatti bikka hedduutti dhumaa jiru isaan kanarraa hin dubbatanii. Nuutis gartee waan biyya teenya tana irraa dubbachuu dhiisaati dursoo waan ummata Falastiin irraa dubbadhaadhaa jedhaniiti deebii deebisaniifii turan. Akkasuma sanitti guyyaa irraan tanaatillee deebuma akkana tana ta wal fakkaattu deebisaafii jiran. Inumaatu mootummaan dhaabbanni UN'dhaa kuni ija hin qabu ilaa hanqa jedhaniin takka gartee mootummaan Iiraan isaan kophatti balaaleeffachaa jirti. Keessaafuu gartee ummata biyya Falastiin keessatti dhumaa jiru kana warra Gaazaa keessatti beelaan dhumaa jiruu fi afaan lolaatti dhumaa jiru kanallee irra deddeebi'aniiti dubbachaa jiran.
sanillee gartee akka oduutti quba qabaadhaadhaan isiniin jechuudhaaf. Okay. Keessa buufnaa bayyaan jirta. Kuttee. Okay, ati kuttee jirta. Mee harka keessanii gaa taaptaap godhaa anuma dhageeffachaa Adam qaalii jirta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagumami? Nagee jirra kun akkam jirtaati? Wallahi jira galata rabbi guddaa isin hordofnaa isin durallee jechuudha. Akkanuma isin jala teenneetuma isin maseenuu dadhabna garuu. Yeroo takka takka. Wanni jechuu barbaade warri amma Ameerikaa dhaqe jechuudha. Harkuma wannaatiin osoma taaru miilumaan osoma taaru kaachi ga'e jechuudha. Zaboona qabamee ture. Warra sanniin oduun isaanii maaltu jira? Warra Ameerikaa seenee asi qabamee jiru? Hedduu amma xiqqoo akara wannaadhaa godhaa turan tokko as qaluu kana. Nama hedduu qabamee ture. Warra qabamee raafuudhaaf deeman baanta? Hedduu amma kun akka waan hiriira godhanii naannoo tokko bakkee sanaan hin beeku amma garuu. Qabamanii turanii hanga ammaatitti wanni deebi'ee takka hin jiru gadillee hin dhiifne hidhama jiran. Wanni akkasii summee maaltu jira oomishin jecha maal. Okay, dhugatti gaa warri gartee ayisi qaqqabu irra hedduun isaanii mana hidhaa warri jiru. Achirraa gartee ayisiin bikkatti nama waliin qabuutu jira. Eerpoortiilee adda addaa amma bikka 2-3 faadha Ameerikaa keessaa eerpoortii qabanii. Achitti nama gartee achi waliin qaban fuudhanii gartee biyyoottan adda addaa geessaati jiran. Jarreen san yoo gartee koortiin daftee afaan baatee nama kana isin raafuu hin dandeessan jetteeni gartee dhoorkite malee nama hedduu odoo koortiinuu keezii isaanii ilaalin biyyoottan akka gartee Kolombiyaatii fi Nikaraaguwaa fi biyyoottan biraa keessatti uummata kana raafaati jiran. Akkasuma sanitti amma yeroo gabaabduu keessattis karaa Ugaandaatis nama geessuudhaaf ta'anii kana ifatti irraa dubbachaati jiran. Warreen miilaan seenan kan gartee harka warra ISIS seene karaan isaan deeman karuma sani. Isaanis gartee qabaniituma raafan jechuudha. Itti kaa'u gartee biyyoottan sadeen kanatti erguudhaaf ta'an yeroo ammaan tanaa. Wanni biyyoottan sadeen kanatti erganiif biyyoottan sadeen kuni warra Ameerikaadhaan uummata isin nu biratti ergitan hunda isinirraa fuunaa jaaniini walii galtee godhaniitu jira. Warra kana Ameerikaan maallaqa ni kafaltiif maallaqa gartee jarreen kuni hanga gartee warra raafan kana bikka hoteelaatii fi ammaas nyaataa fi waan adda addaatiif jettee gartee Ameerikaan gargaarsanii gootii fi kanuma ammoo wanni ammaan tana deemaa jiru jechuudha. Okay, maashaallah gaafii takka wayii dabaladha. Galatoomati. Ammallee jechuudha nuti amma warri biyyoota Arabaa jiru kun jechuudha biyya Kanaadaa kana fa'aa deemuuf seera qabeessaan akkamitti deemuu danda'ama? Okay. Bareeda biyya Arabaatirraa Kanaadaa deemuu barbaaddeemi? Oo rakkata deemuu barbaadan? Okay. Dhugatti gaafuma obboleessaa keenya reefuutaan nu dura ture tokkoof jechaatu isaa himaa turetti karaa carraa lamaatu jira. Carraan sanis tokko gartee kan immigiraantiidhaati. Karaa immigiraantiitiin ati piroosesa gartee viizaa argachuudha. Takka immoo paasapoora qabaannaan akkaataa gartee Kanadaatti deemuu qabdu. Viidiyoolee adda addaa kaniin hojjedheetu jira. Viidiyoolee san laali achirratti gartee akkaataa itti Kanadaa deemuu dandeessu argachuu ni dandeessa. Sanii achi gartee tartiiba piroosesa sana itti godhatan jala hordofuudha. Karaa saniin Kanadaa dhaquu ni dandeessaa jechuudha gabaabinatti. Warroonni amma kun biyyoota amma Dubaay ta'ee Qatar ta'ee biyyoota adda addaa kanneen jechuudha.
biiroo banatanii ijoollee hedduudha Kanaadaa ta'itti Ameerikaa ta'itti biyyoota adda addaa akkasitti deemantu jira. Hagam dhugaadha ammoo wanni kun jechuu barbaadeeti. Warroonni akkanatti amma maktaba banataniitiin. Waan akkasii san dhageetumaaniin beeka malee jarri san akka gartee nama gaggeessuu danda'an kanarratti wani irraa beeku takka illee hin jirtu. Dhageettiidhaan ammoo dhageettiin jira. Kana keessa maasis warri nyaadhames hedduutu jira. Okay? Yaa dhugaadha. Saniifuu gartee atilleen gartee akka waan kanatti hin nyaadhamne karaan gartee gabaabaan itti godhachuu dandeessu information gartee ani viidiyoolee irraa hojjedhee jirutu jira. Dursoo viidiyoolee san laali. Maaliif suutuma gartee karaa nagiyaa deemuutu irra wayyaadha. Oguu nyaadhamte gartee maallaqa nyaadhamtu kanaas hanqamta akka itti hojjettee hanqaati walitti qabatte sumaa fi gartee rabbiitu beeka. Jarri kun gartee taa'amata akkatti si harkaa fudhataniiti achi booda gartee haaretti ziiroo faasii deebisuu danda'an. Saniifuu gartee of eeggannaan godhuun hedduu barbaachisaadha. Ayyee inshaallah walatama jazaakallahu khairan ulfaadha. Tore ayyee jiraadhu. Kaapuchiinoo jirta? Maqaa bareeda qabda. Kaapuchiinoo. Oh jamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa mijaala kana taa'ee si barreessaa ture. Ayyee sinaqe hamma kunu. Yaa gaafiin xiyyaatama isaatii wal fakkaatti ani Iroopi jira biyya Giriik jira. Eessa jirti? Giriik jira. Ayyee. Gara Kanaadaa deemuuf yaada qabame akkaataa asirraa achi deemuun itti danda'amuun waan tokko irraa na ibsituu barbaadetti. Okay. Giriikitti waraqaa fudhattee jirtaa? Waraqaa fudheera paaspoortii ni qaba. Paaspoortii kan Giriik qabdaa? Okay. Paaspoora Giriik yoo qabaatte akkasitti deemummaa hedduu salphaadha. Atilleen gartee akkuma isaatti viidiyooleen ani hojjedheetu jira. Viidiyoolee gartee piroosesa adda addaa haa qabu. Piroosesa gartee kan warra gartee karaa hojiidhaatiin ta'us, karaa keergivaraa ta'us, takka immoo piroogiraama gartee paayiletiidhaa, piroogiraamota haariyaatu jira. Piroogiraamota san keessa gartee hasiitee ilaaltee appilaayi godhuu qabdi. Okay. Kan gartee piroogiraamota keessa warra mootummaan maallaqa sirraa kafaltus ni jira. Ka ammoo atilleen firraa kafaltus ni jira. Ammaas gartee qaceellotti laaluudhaan adda baafattee akkasitti piroosesa saniin karaa Kanadaadhaa deemuu ni dandeessa. Okay. Hayyeen laalee bakka waan addunaan galinniin sitti deebi'ee sirraa adda baafadha rakkoon hin jiru. Tole hayyee akkas godhi. Hayyee baay'ee tokko galatoo. Uumaa rakkoon qabu nagee jiraadhu. Akkana egaa obboleeyyan keenya hundi keessanuu akkumaan isinii jee viidiyoo kanaas boodarra asirraa gabbuuseetiin karaa yuutuubiidhaatiin isinii maxxansa. Warri gartee gaafiilee qabdaniis warri yaada keessan gartee asirratti isinii hin deebiin jiraattus gama gartee yuutuubiidhaatiin dhaqaa viidiyoo kana laalaa walii daddabarsaa sheer godhaa akkasuma sanitti yuutuubis gartee warri ilaaman tana dheeyxanii sabskraayibiin godhin dhaqaa sabskraayibii godhaan isiniin jaa. Chaanaala kanarrattis gartee warri sabskraayibiin godhin sabskraayibii godhaa. Irra guddaan gartee informeeshina gahaa argachuudhaaf isinillee gartee walii daddabarsaa. Namni kun gartee informeeshina dogoggoraatiin akka hin nyaadhamne harka oowwaa gartee akka hin buune namni cinaan gartee sagalee viidiyoo keenyaa fa'aa asirraa buuseeti Kanadaa isiniin geessaa. Austraaliyaan isinii godha, Ameerikaan isin geessa waan akkanaa jedhanii namarraa warra nama hedduurraa akkasitti maallaqa nyaachaa jiranii jira. Ijoollee Kanadaa jirtu. Kanadaas warri jiru, bikka biraatillee warri jiru. Kanarratti gartee yoo taraa akka nyaadhamte namni maallaqa keessan sii deebisu hin jiru. Saniifuu nama gartee waraqaa siiviin godhee Kanadaa si geessa siin joo waan dogoggoraa saniin hin nyaadhamina ifirraa eega. Dursoo informationa san jarreen kun gartee akka dhugaadhaan ejensii ta'an takkaa gartee warra piroosesaan geessuu danda'an taate verify godhuutu isinirra jira.
Okay? Nama hunda gartee amanuun gaariidhaa miti. Wanni jirtu gartee trust but verify jetti Faranjiin. Nama hangaa trust gootanii gartee odoo verify hin goone harka isaanii buutanii maallaqa keessan hin nyaadhamina. Nama gartee ani qarshii 30,000 nyaadhaminaan jirutu jira. Nama gartee doolaara 5,000 nyaadhaminaan jirutu jira. Warra gartee doolaara 10,000 nyaadhameetu jira. Maaliif informationa jiru adda baafachuu dadhabbiirraa. Namni hundinuu yoo gartee ati informationa obsaan jala deemtee kan baafanne taate ni nyaadhamta. Kana gartee ifatti beekuutu isinirra jira. Taara takka immoo maallaqni kee isin harkaa bahee jara bira seennaan hulii booda maallaqni kee siin deebi'u. Warreen gartee amma nama nyaachaa jiru dur warra afaan keenya hin beekne. Warra afaan Faranjiidhaa haasa'u takka immoo warra West Afrikaa kanaatutu hedduu nama nyaachaa ture piroosesa irratti. Amma immoo warra afaan keenya beekuutu hoddummaatee jira. Afaan Oromoo irraa haasa'u, afaan Amaaraa irraa haasa'u akkasumas sanitti gartee warruma naannoo keenya irraa dhufe jechuudha. Itoophiyaa irraa warra dhufeetu hedduu gartee uummata keenya Itoophiyaa kanarratti xiyyeeffatanii nyaachaa jiran. Karaa kanarratti gartee akka hin nyaadhamne kana gartee qalbii nagayaatiin piroosesa isaanii kana gartee gaafii adda addaa gaafadhaa. Amma dura nama neexanii nama Kanadaa geessanii jirtanii ja'aatii nama gaafadhaa. Yoo isaan gartee hin geessine isiniin jaan isinoo maaliif isaan amantan? Kana gartee ifatti adda beekuutu isinirra jira. Okay? Garuu immoo yoo gartee informationa isaan hojjechaa jiran kana isin geessine isiniin jechuudhaan gartee isin haa amantanii jala deemtan taate dhugatti gartee ifiifi nyaadhamaa jirtaniin isiniin jechuu barbaada. Akkasitti gartee quba qabaaddaadha. Qophii teenya taarraan tanaa asumara dhaabna. Taraa waliidhaa walitti deebina takkaa gartee booda galgalaniin dhufaa. Akka gartee aadaa godhannee galgala irraa ni haasoyna. Oduudhaas informationa adda addaa kabiraatis ka jiraatu akkasitti gartee quba qabaaddaa. Hundi keessanuu galatoomaan isiniin jaa ammaaf nagee jiraadhaa.